Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sena obboleewwan kiyya qaqaali. Har'a dubbii jabduun isinii dhufe seena. Seenaa dubbii jabduun isinii dhufe seenaa qottaadha. Seenaa marti keessaniitu tokko alatti nafina seenaa. Waan ajaa'ibaa harkaa isinii qabaa jechaadha. Akkuma beektan Yaasin Oroo faamilii ni beektanii gurbaa Yaman irraa gale san jechaadha. Gurbaa Yaman irraa gale san biyya kana isa baasuudha. Wanne inni hojjechaa jiru isaa fi warri isaa waliin jiru wanne inni hojjechaa jiru ajab jettan jechaadha. Iccitii amma eegatti isinii baasa. Dhageessanii isaa fi Hamza Muaz waan isaan hojjechaa jiran iccitii gadi isinii baasa. Yaasin faa jechaadha. Sheer waliif godhaadha. Wanne isaan biyya keessatti hojjechaa jiran gadi isinii yaasa takka takkaan. Ammaan booda callisuu walirra qaqqabuun haftee jirti jechaadha. Dhageessanii. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Yaasin ni beektanii Yaasin Oroo faamilii wanne inni biyya keessatti hojjechaa jiru isaa fi Muwaaz faa Muwaaz Maamman ni beektan jeetii yaada fi Hamzaa faa ammas wanni isaan biyya keessatti hojjechaa jiran ajab isin jechisiisa. Ajab dhugaa wallaahi ammaan booda jechuudha. Wanni nuti callifnu tokko illee hin jiru sodaanne. Iccitii ajaa'ibaa isinii gadi baasaa jechuudha. Iccitii ajaa'ibaa wanne isin ajaa'ibsiisu akkamii seetan obboleewwan kiyya. Osoo Rabbi isin dhageessise waan isaan hojjechaa jiran dhugaa bakka Oromummaa kanallee jibbitan isinii galee waan Yaasin Oroo faamilii faan as keessatti hojjechaa jiran qoy nama bar warri isaa wajjin aadii qabdan sheer itti godha. Yaasin Oroo faamilii ni beektanii Okay. Sheer waliif godha. YouTube'if jecha wanne inni nu godhaa hin jiru jechuudha. YouTube'if jecha waa meeqa obsinee hanga ammaa teenyeef jirra jechuudha. YouTube'idhaaf jecha asii dawwalee mee obboleewwan kiyya ilmaan Oromoodha. Warri Yaasin ni beektanii hundi keessaniitu waa wallaaltanii. Mee namni Yaasin bira jirtan yoo agartee Yaasin dhiyaatan please hundi keessaniitu jechuudha. Yoo dhiiratee as bee jechuudha. Yaasin hin baan Yaasin Oroo faamilii wanti koone naa utaannaan hin gara bagaadha bakka kaa'uun baala kanan beekan.
Dhaga'i. Amma dirree do'aan jira. Dirree do'aa kun amma dicorraa duraan jiraati. Yoo wanti koone naa utaan bakka. Naa. Ay, ay, ay. Ba, ya tuma mu bene. Sakase, reo. Arra sakase. Ma aoo dhaga'i. Wanni isin hanjamta takka illee isin jiru. Hoota as baa kunoo dirree do'aa dicorraa duraan jira kunoo bakka addabaabaa isan. Hoota. Sakase. Kunoo asiin jira kunoo la. Kunoo asiin jira hoota abbaan kunoo namni maali isin hanga har'aa si jala waggaa takka guutuu si jala callise siidii hamzaallee wanni isin hojjechaa jirtan gaarii miti jee namatti isin himadhee dadhabe ammaan booda mee lubbuma tanaan laalaa'u bakka hoota. Kunoo. Jechuun ati rakkoon maali rakkoon Rakkoon biyya ni beektan isin rakkoon ni beektan maal godhaa turtan isin wanni isin hanga har'aa godhaa jirtan maal namaa miisin anis namaa bara. waan nuti goonu maal sina yaadu waan fene goona. An hangaarraa ati nama yaasin nama dhaga'i an hangaarraa yaasin nama yuutuubiiti nama jechuun nama namni kun Oromoo biratti illee yoo xiqqaate namni kun gartee waan gaarii qabaa jeetiin yaada hanga ammaa namatti illee himadhee caljee wanti jechuudha. Isin garuu calliftaniituma wanni isin hanga koo namaa baranis maal na seetan. Bakka sifoolee jechuudha baramma. Sifoolee baramma. Akkam maal jechuudha. Amma bara akka bara amma laalla amma Hamza dhaggeeffadhu Hamza gaafaan asitti himadhuu dubbiiti yaafitayaa isin dubbanne ammaan tana ishi laala amma macarrashaa waan inni isinitti himu kunoo bakkaan jiru isinitti himemi yoo dhiira taatan hoota bakka. Bar waan ati gootuu hin jirre bar maataati. Namni yoo fedhasituma ni dhaamta.
Wanni dhimmi nu haasawaa deemnu dhimmi nuti haasawaa jiru dhimma fardiiti waan ta'eef amma kun nookittiin ol deemu jira. Keessa jirtanis macarrashaa nookittiin ol deemu jira. Awoo immigration bira si dhiira gaa hootu kwa. Kun ammaan dhufanii eeggaddaa immigration kun hokanumaa meekanii namtee hokanaami. Boo immigration miti araat kiiloo abiyyi bira tuniin dhufan dhimma lubbuuti Oromooti jettiin himachaa jira. Dhimma lubbuutiin Oromootti himachaa jira. Minaa inni ta'uu hundee. Immigration hootu bakka asirraa mindee bara araat kiiloo finfinnee yaaban. Wayasi. Aboo dhageeffadhaa katiiri yoo ciqaltiin hin jiru. Dhageeffadhu. Miskiinni barandaa ciisuunti fira kiyya abbaa ta'e. Bar dhageeffadhu siifiyaasinis dhageeffadhu wanni isin deemaa ni jirta wanni miti bar makiinaa akka joowaritti ni dhaabee saniin deemaa jirtanii beekadhaa. Ishiishe ana raamo maali sodaa ishiishe wanni takka wanni as sodaatu jiru kunoo immigireeshinii kanaami maali magaalaa direedoo ata biraa beeytaniisin Hoteela guddicha kana hoteela.